Humnoonni muddamaa naannoo Tigraay keessatti hammeessan loltoonni Eertiraa fi naannoo Amaaraa ammas naannicha keessaan baane mootummaan Ameerikaa ammoo loltoonni Eertiraa fi humnoonni naannoo Amaaraa hatattamaan Tigraay keessaa akka bayan jechuun irra deddeebiin gaafataa ture jira. Mootummaan Ameerikaa ammas irra deebi'uudhaan waraanni Eertiraa Tigraay keessaa akka ba'u gaafate. Mootummoonni Itoophiyaa fi kan Eertiraa humnoonni kanneen akka bayan waadaa galanis galuu waadaa galan hin guunne. Mootummaan Ameerikaa loltoonni Eertiraa hatattamaan Tigraay keessaa akka bayan ammas ibsa baasteen gaafattee jirti. Waraanni Eertiraa fi humnoonni naannoo Amaaraa yakka waraanaa Tigraay keessatti raawwatan hatattamaan akka bayan ammas irra deebiidhaan mootummaan Ameerikaa gaafatee jira. Naannoo Tigraayitti bulchiinsi lixaa mootummaa yeroo kan naannoo Tigraay jalatti akka deebi'u Ameerikaan irra deebiin gaafattee kunis akka mirkanaa'uu feeti. Imbaasiin Ameerikaa Finfinneetti argamu sanbata dabree ibsa baaseen mootummaan Itoophiyaa fi kan Eertiraa humnoonni eeraman kanneen akka bayan waadaa galan hin guunne jechuun qeeqa jabaa dhiheesse. Humnoonni Eertiraa Tigraay keessa jiraachuun tasgabbii fi tokkummaa biyyaalessaa Itoophiyaa ni gufachiisaa jira. Ibsi imbaasii Ameerikaa Finfinneerraa bahe kun erga 3/4/2020 maqaa seera kabachiisuu jedhuun muummichi ministeeraa Dr. Abiyyi Ahmad TPLF irratti lola labsanii lammiileen nagayaa kuma hedduun ajjeefamanii kanneen 70,000 ammoo qeef qabeenya isaanirraa dangaa qaxxaamuruun Suudaanitti baqatan miliyoonni 5.2 ol ammoo biyya keessatti buqqaanii gargaarsa yeroo hatattamaa eeggatuuf dirqamanii jiru. Bu'uuraaleen tajaajila hawaasummaaf laatan baay'eenis barbadaa'anii jiru. Tigraay keessatti dhaabbileen idil addunyaa waraanni Eertiraa fi humnoonni naannoo Amaaraa Tigraay keessatti yakka waraanaa fi sarbamiinsa mirga namoomaa raawwatan jechuudhaan himataa turanii jiru. Waraanni Eertiraa Tigraay keessa jiraachuu waakkataa kan ture mootummaan Itoophiyaa fi kan Eertiraalleen boodarra garuu muummichi ministeeraa Dr. Abiyyi Ahmad loltoonni Eertiraa Tigraay keessa jiraachuu paarlaamaa irratti amananii turan. Waraanni Eertiraa daangaa kan qaxxaamureefis sodaa nageenyaa mootummaan Eertiraa dhiheesseef irraa ta'uu muummichi ministeeraa Abiyyi dubbatan. Ibsi sanbata dabre marsariitii imbaasii Ameerikaa Finfinnee jiru irratti bahe kun ergaa ministeera dhimma alaa USA Antoonii Bilaanken kan hammate yeroo ta'u lolli Tigraay itti fufee jiraachuu fi gargaarsi namoomaa danqamee jiraachuu eeree jira. Miidhaalee saalqunnamtii dabalatee sarbamiinsi mirga namoomaa fi ajjeechan raawwataman jiraachuu gabaasaaleen bayan ni mul'isaa jira. Ibsi qondaala Ameerikaa kun addatti gochaaleen humnoota naannoo Amaaraa fi kan Eertiraatiin raawwataman suukanneessaa ta'uu gad jabeessee dubbatee jira. Gama biraatiin humnoonni waraanaa Tigraayitti bobbaafaman kanneen gargaarsa namoomaa danquun na yaaddessaa jette Ameerikaan. Gochi fudhataman qabne kunis lammiilee miliyoona 5.2 kanneen gargaarsa namoomaa hatattamaa fedhan rakkoo hamaaf saaxilaa jechuun akeekkachiise. Mootummoonni Itoophiyaa fi Eertiraa humnoonni kanneen gochaa qaanessaa akka dhaaban tarkaanfiilee hundaa akka fudhatan Ameerikaan ibsa kanaan gaafatte. Humnoonni marti gargaarsi namoomaa lammiilee akka dhaqqabu hayyamuu qabu jechuun gaafate. Ibsi kun dirqama kanas mootummaan Itoophiyaa adda durummaadhaan fudhattee gargaarsi lammiilee akkaataa itti dhaqqabuuf haala mijeessuu akka qabdu ergaan Antooniyoo Bilaankee kun gaafatee jira. Muummichi ministeera Abiyyi Ahmadii fi pirezidaantiin Eertiraa Isaayyaas Afwerqee humnoota ajjeechaa raawwatan itti gaafatamoo taasisuu qabus jedhee jira. Ministeerri dhimma alaa USA ministeera dhimma alaa USatti ergamaan addaa gaanfa Afrikaa Jeefrii Fileetman daawwannaa biyyoota akka Masrii, Suudaan, Eertiraa fi Itoophiyaatti taasisaa turan tibba kana goolabanii jiru. Bobbaa kanaan booda ibsi Ameerikarraa bahe akka jedhutti USN michoota idil addunyaa waliin ta'uudhaan lolli Tigraay akka dhaabbatu ni hojjetti jira. Humnoota sarbamiinsa mirga namoomaa raawwatanis waahiloota ishii waliin ta'uudhaan seeratti akka dhihaatan Ameerikaan ni hojjetti jechuudhaan ibsa baaste. Ameerikaan tibba dabre kana.